Barataadha ta'inna Waaqayyo barataatti si beeka. Waaqayyo hojii manaa siin hojjetu. Siin milkeessa Waaqayyo siin jedhe jechuuni Waaqayyo assignmentii siin hojjetu, hojii manaa siin hojjetu, Waaqayyo siin qo'atu, Waaqayyo siin dubbisu. Gahee keessitu baata sakan. Waaqayyoon hin komatin hin rafta ta'inna. Ati gahee kee baatu Waaqayyo maal godhe? Gahee Waaqayyo sammuu keessii banuudha. Ati hojjetta si eebbisuudha gahee Waaqayyo. Tajaajilaanii inuma isa kan caalau yeroo dhaloonni akkas miidhamu yeroo dhiigi dhangala'u kana halkan hirriba dhabee kadhachuun gahee isaati. Tajaajiltoonni akkasii seexanni ashaangulliitii dhaseeti. Halkan guutuu hin kadhatanii halkan guutuu rafaa bulanii sanbata dhufanii sa'aatii tokko sa'aatii lama seexana tokko irraa iyyaa oolu. Halkan Waaqayyootti iyyuu dhiisee sanbata dhufee seexana irraa sa'aatii lama ol iyyaa oola. Tajaajiltoonni hin kadhanne mata dureen harkaan jiru, ergaan harkaan jiru. Tajaajila ajandaa Yesuus harkaa dhume waldaa keessa onkaayina. Lallabaa ajandaa Yesuus harkaa dhume. Ajandaa biraa haasaa akkuma kaleessa seexana tumaa ture har'ammoo nama hin gashuun nama tumain arrabaan jechaan. Maaliifan isiniin jedhiinuma ayyuu tajaajilli hojii dadhabbii qabudha. Hojiitti Waaqayyo nama cimaa ta'e barbaadudha iyyuu. Wangeela lallabuu waanuma salphaa miti. Asuma warri wangeela Waaqayyoo akka waan salphaa ta'etti abaluyyuu lallaba jedhan eettanii kaatanii hojii akkasii hojjechuu barbaadanii dhugaan isinitti madhiisa. Kakumoofaa keessatti Musee akkeessuu yaalanii jarri tokko rukutamaniiru. Macaafumaas baatanii waan argite hin dubbatina nama akkeessuudhaaf. Yoo dhuguma waamicha isaa ta'e malee. Warra waan hundumaa xireessan Waaqayyoo namatti utuu hin taane sareetti isaan beeka. Warra gaa'ela namaa xureessan, warra maqaa namaa xureessan, warra tajaajila namaa xureessan, warra maqaa namaa xureessan Waaqayyoo sareetti isaan beeka. Har'a baay'eedha. Sooshaal miidiyaa kanarra baay'eedha. Kan maqaa namaa xureessan, kan gaa'ela namaa xureessan, kan jireenya namaa xureessan, kan hafuura namaa xureessan baay'eedha. Waaqayyo isaan akkasii namatti hin beeku. Macaafa qulqulluu jedha. Araarri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Obboloota karaa fuula akkaawuntii kanaa na hordofaa jirtanii fi obboleessa keessan Joosii Marabbaati. Aleluuyaa. Torbee ergaa nuyi waliin barachaa turre bifa lallabaatiin kanan qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Waaqayyoo hojii koo keessa maaltu si galche siin jedhaa kan jedhu waliin barachaa turre. Barumsatti fufaa ta'e asirraan dhiyeessaa kan jiru beekamaadha. Biyyi lafaa Waaqayyoon hin beekne yookiin biyyi lafaa Waaqayyoon hin barre kan jedhu waliin barachaa akka turre beekamaadha. Baay'ee barumsa sana hin xumurre kutaa ja'affaa isaa yeroo dhiyootti qabadhe nan dhiyaadha. Garuu inni kun ergaa Waaqayyo keessa koo kaa'ee gidduudhaan qabadhee isinii dhiyaachuu barbaadeen. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 irratti kan torbee waliin jalqabne waa'ee cidha Qaanaa Galiilaatti ta'e sana irratti hojii koo keessa maaltu si galchee isanni jedheen sana. Kanaaf Waaqayyo hojii koo keessa maaltu si galchee siin jedhaa sumaan iyyuu fiikoo san jalqabe nan xumura siin jedha Waaqayyo kan jedhu waliin baran. Haleluuyaa. Dinqiidha ergaan kun. Dhugaa namoonni baay'een keessan itti eebbifamaa akka jirtan ergaan kun baay'ee isin eebbisaa akka jiru karaa keessaas koomentii irraanis karaa baay'ee dhugaa ba'umsa hedduun qabaan. Isa kanatti Waaqayyotti guddaan gammada. Inni kun hojii Waaqayyooti waan ta'eef. Egaa hojii koo keessa maaltu si galche Waaqayyo jedha jechuuni namoonni negatiivii hubachuu barbaadan jiru. Waaqayyo hojii koo keessa maaltu si galchee jedha gaafan jedhu yookiin immoo mata duree kana gaafan dubbadhu hin baratinii, hin hojjetinii, hin daldalinii, raafii jechuu miti. Akkas jechuu miti. Waaqayyo hojii koo keessa maaltu si galchee jechuun Waaqayyo in milkoofta siin jedhe yoo ta'e waa'ee milkaa'uu kee, waa'ee eebbifamuu kee, waa'ee mo'achuu kee gahee Waaqayyootiin. Ati gaheen kee maal? Waaqayyoon sooromta siin jedhe taanaan daldaluudha, biizineesii hojjechuudha. Karaa inni irra si geggeessa sanarra hojii kee itti fufuudha. Waaqayyo sin milkeessa siin jedhe jechuun raafii jechuu miti. Hojii koo keessa maaltu si galche siin jedha Waaqayyo taanaanii hojii kee itti fufi. Waa'ee milkaa'uu keetii garuu ana laallata. So gahee isaanii ni laalla. Waaqayyo hojii koo keessa maaltu si galche gaafa siin jedhu gahee isa kan kooti keessan galinii. Qurxummii 2 buddeen 6 dhiyeessuuni gahee Filiippiyoos fa'a. Buddeen 2 qurxummii 5 5,000 nyaachisuun immoo gahee Waaqayyooti. Dhagaatti dubbachuun gahee Museeti. Dhagaa keessaa bishaan yaasuun garuu gahee Waaqayyooti. Galaanatti deemuun gahee Israa'elootaati. Galaanicha irree ceesisuun immoo gahee Waaqayyooti. Waaqayyo gahee koo keessan galin siin jedhe jechuun raafii jechuu miti. Barataadha ta'inna Waaqayyo barataatti si beeka. Waaqayyo hojii manaa siin hojjetu. Siin milkeessa Waaqayyo siin jedhe jechuuni Waaqayyo assignmentii siin hojjetu, hojii manaa siin hojjetu, Waaqayyo siin qo'atu, Waaqayyo siin dubbisu. Gahee keessitu baata sakan. Waaqayyoon hin komatin hin rafta ta'inna. Ati gahee kee baatu Waaqayyo maal godhe? Gahee Waaqayyo sammuu keessii banuudha. Ati hojjetta si eebbisuudha gahee Waaqayyo. Haleluuyaa. Keessumaa tajaajilaadha taateennani kan hojjedhaa rafisiin jedhaa jira miti Waaqayyo. Gaheen kee qophaa'uun gahee keeti. Hojii ana gaafan hojjedhu ganamuu marribaa qeenanii shaanxaa koo qabadhee dhufee ergaa kana isinii dabarsa miti. Waan baay'ee dadhabbii baay'ee qaba.
kadhachuun jira, irriba malee buluu jira, boqonnaa dhabuu jira. Maaliifan isiniin jedhee gahee qabna keessumaa dhugaan isinitti himaa tajaajilaanii inumaa isa kan caalau yeroo dhaloonni akkas miidhamu yeroo dhiigi dhangala'u kana halkan hirriba dhabee kadhachuun gahee isaatiin yeroo sana Waaqayyo hojjeta. Tajaajiltoonni tokko tokko qixxee masabaaraaf akka barsiisaa qixxee barataa dadhabaaraaf jechuudha. Qixxee masabaaraaf tajaajiltoonni akkasii seexanni ashaangulliitii dhaseeti. Halkan guutuun kadhatanii halkan guutuu rafaa bulanii sanbata dhufanii sa'aatii tokko sa'aatii lama seexana tokko irraa iyyaa oolu. Halkan Waaqayyootti iyyuu dhiisee sanbata dhufee seexana irraa sa'aatii lama ol iyyaa oola. Utuu halkanii Waaqayyootti iyyaa bulee seexanaa wajjin dhufeeni. Maaliifan isiniin jedhiinuma ayyuu tajaajilli hojii dadhabbii qabudha. Hojiitti Waaqayyoo nama cimaa ta'e barbaadudha iyyuu. Tajaajilachuun waan hundumaa hojjechuu nama danda'u ilaalcha dogoggoraa tokko tokko jiraatan. Wangeela lallabuu waanuma salphaa miti. Asuma warri wangeela Waaqayyoo akka waan salphaa ta'etti abaluyyuu lallaba jedhan eettanii kaatanii hojii akkasii hojjechuu barbaaddanii dhugaan isinitti himaa dhiisa. Kakuu moofaa keessatti Musee akkeessuu yaalanii jarri tokko rukutamaniiru. Macaafumaas baatanii waan argite hin dubbatina nama akkeessuudhaaf. Yoo dhuguma waamicha isaa ta'e malee maal jechuufan jedhe hojii Waaqayyoo tajaajilliyyuu dadhabbii gaafata. Hojii koo keessan galiin siin jedhe jechuun hin kadhatinii mini tsoomi kadhadhu dubbisi qo'adhu. Anatu si milkeessaa jechuudha. Gahee keenya baana jechuudha. Kanaafi maal dubbachuun barbaade Waaqayyo hojii koo keessa hin galin erga siin jedhee gaheen kee maaliga? Keessan galinii dhimma barnoota kee, dhimma hojii kee, dhimma ajandaa keeti ani tan sii darba erga Waaqayyo siin jedhee ati immoo gaheen kee maali? Rafuudha gaheen kee. Isa waliin ilaalla. Boqonnaa 2:2 Yohaannis boqonnaa 2:2 akkasidha. Yesuusii fi bartoonni isaa cidhichatti waamamanii turanii jedha. Kadhanna Waaqayyoon. Har'a ergaan kun kan kooti kan warra dubbii kana dhagaa jiraniiti gooftaa Yesuus. Nutti dubbachaa jirta. Hojii koo keessan galinaa. Haleluuyaa. Hojii keessanitti ani nan darba. Nan hojjedha dhimma kee, dhimma mana kee, dhimma gaa'ela kee, dhimma barnoota kee. Laavraakraa haloon raadiyaas. Dhimma tajaajila kee, jireenya kee, dhimma seenaa kee nan hojjedha jedhaa jirta yaa Waaqayyo gooftaa. Harka bal'iseen si kadhadhaa. Namoota anaa wajjin si kadhachaa jiran kanaaf dhimmi isaanii haa hojjetamuuf. Maali dhaga'een keenya immoo isa nu hubachiisika. Kan kee keessan gallu, ajandaa kee keessan gallu, isa hojjechuu barbaaddu nuyi keessan gallu, isa kan keenya nu hubachiisi. Isa hojjechuu qabnu, isa dubbachuu qabnu, isa tajaajiluu qabnu, isa kan keenya nu hubachiisi. Hamaaf dukkanna dhaamu. Waan sitti hin tolle dhayyati. Dubbii kee haqaaqeen ni bare. Sammuu namaa jal'iseen ni bare. Qixa sirriidhaan akka namni nu banne godheessa bare. Dhiiga hoolicha Waaqayyootiin dhaamu. Abanamu qalbiin nama. Dubbii kee kana namni qajeelinaan hubatu. Silaa dubbiin kee gooftaa koo warra dhugaadhaan fudhataniif malee isaan kaanitti gufuudha. Isaan kaanitti firdiidhaa fi namoota amma qajeelinaan na dhaggeeffatan. Dubbiin kun eebbaaf fayyinaan haa ta'uuf, haa ta'uuf, haa ta'uuf maqaa Yesuusiin. Ameen. Sinaa eebbisu Waaqayyo kan na hordofaa jirtanii ergaa kana daqiiqaa gabaabaa keessatti dubbachuu yaala. Kutaa darbe keessatti gooftaa Yesuus Kiristoosii hojii koo keessa maaltu si galche jedhe Yesuusii kan jedhu waliin ilaallaa ture. Ergaan sun dinqee akka inni ta'e cidhichi jaratu qopheessee gooftaan garuu hojii koo keessa maaltu si galche jedhe. Egaa Waaqayyo hojii koo keessa maaltu si galche erga nuun jedhee gaheen keenya maali? Inni tokkoffaanii dhimma keenya keessa Yesuus jiraachuu mirkaneeffachuu. Nama na dhaggeeffachaa jiruuf inni kun ergaa dinqiidha. Waaqayyo hojii koo keessa maaltu si galche siin jedhe eeyyee siin jedhe. Dhimma kam dhimma barnoota, dhimma kam dhimma tajaajila, dhimma kam dhimma hojii kee, dhimma biizinasii kee, dhimma irra jirtu sana hojii koo keessa maaltu si galche itti mataan cabin itti yaaddayini itti mataadhaan dhukkubsatiin erga siin jedhe gaheen kee maal? Yesuus Kiristoos dhuguma dhimma kee keessa jira. Callee deema Waaqayyo nama barbaadeen hin jiru. Ergaan kun nama hundaafuu miti. Namoonni tokko tokko bifa sirriin taaneen hubatan jiru. Dhimma kee keessa Yesuus hin jiru taanaan siin jedhaan jiru Waaqayyo. Yesuus ajandaa kee keessa jiraachuu isaa mirkaneeffachuudha. Ilaa jarri kuni erga daadhii wayinii dhumeeti dhaqanii Yesuus jiraa dhufeeraa cidha kana irratti hirmaateeraa jedhan miti. Sila isaa affeeran daakraa haluurraa baadiyyaas. Utuma daadhii wayinii kun hin dhumin Yesuusin affeeran. Kana irratti kanan dubbachuu barbaaduga Maariyaam warri cidhaa sun kan isaan godhanii erga daadhii wayinii dhumeeti Yesuusin barbaacha dhaqanii karaatti yookiin manatti barbaadanii hin dhumee jedhan miti. Sila isaatti waamatan.
Sila isaa Yesuus keessa jira. Sila isaa Yesuus ajandaa kee, sila isaa Yesuus mata duree kee, sila isaa Yesuus barnoota kee keessa jira taanaani baajata dhumeef hin yaaddain, humna dhumeef hin yaaddain, fira keessa dhibeef hin yaaddain. Yesuus keessa jira taanaan gammadii jira. Namoonni baay'een erga rakkinni mudate Yesuusin barbaadu. Erga waan tokko jalqabanii karaa harka feeyil harkaa ta'e, erga harkaa kufuuf ka'e, erga dadhabanii Yesuusin jirtu ati jedhu. Jiraachuu Yesuusiin har'a akkati mirkaneeffattu hin barbaadu. Erga gara xumuraa ga'anii, erga wantichi harkaa kufee Yesuusiin barbaadu, Yesuusin itti galchuu barbaadu. Yesuus immoo isatti jalqabdee kuffiste keessa jira miti. Yesuus jalqabuma dhimma keetti galchuu qabda. Ajandaa kee keessa Yesuus jiraachuu qaba. Har'a wantatti mirkaneeffachuu qabdu barnoota kee keessa Yesuus jira. Yesuusin gaafattee jalqabdeetta. Jarri cidhaa suni waan isaanii abshaala ta'an wanti na dhibu ajandaa isaanii keessa cidha isaanii keessa Yesuus jira. Gaa'ela kee keessa jira Yesuus. Hojii kee keessa jira Yesuus. Bizinasii ati jalqabde keessa jira Yesuus. Jira isa mirkaneeffadhu ilaala. Isa mirkaneeffattee na itti yaaddain. Baajanni sirkaa dhume jechuun Yesuus keessa hin jiru jechuu miti. Humna fixxe jechuun Yesuus keessa hin jiru jechuu miti. Hin dadhabde jechuun Yesuus keessa hin jiru jechuu miti. Utuu Yesuus keessa jiru iyyuu baajanni sirkaa dhumuu danda'a. Garuu isa sirkaa dhumeef ani jira siin jedhaa jira malee. Kanaafidhaami utuma markaba isaanii keessa jiru bartootatti galaanni hamaan ka'e raafamni hamaan ta'e nyaatamuuf kaan achuma keessa jira garuu Yesuus. Laaraa baadiyyaas ergaa tokko gara koo dhufaa jira. Namoota waan garaagaraa jalqabdanii sagalee dhageessanii waaqayyo jalqabi isiniin jedhee faallaa isinitti ta'e, faallaa kakuu isinitti ta'e, faallaa ergaa isinitti ta'e jira waaqayyo keessa. Yooma baajanni sirkaa dhume, yooma humna isaa dhabde iyyuu, yooma akkati yaadde sana ta'uu dhiise iyyuu waaqayyo jira keessa. Dakki Pirahadi Gaaloo Raadiyaas. Waaqayyo keessa jira taanaa hin yaaddain. Kanaaf baajanni sirkaa dhumuu waaqayyo keessa hin jiru jechuu miti. Waaqayyo keessa jiraachuuf dhiisuus aduwwaa mirkaneeffadhu obboleessanan. Isa kanarra baay'een turu. Qabxii lammaffaanii ga'een nurraa eegamu waan inni jedhe qofaa gochuudha. Inni kun 2:5 jira. 2:5 akkasidha. Haati isaa yommus warra achi ergamaniin waanuma inni isinitti himu godhaa jetteeni. Haleluuyaa. Amma kadhattee gaafatteetti. Yesuus hojii koo keessa maaltu isin galchee jedheeraan. Deebitee jara sanaan maal jetteen waan inni isinitti himu. Riika Pirahadi Raadiyaas. Waanuma inni isinitti himu duwwaa godhaa. Har'a obboleessana naa waanan siin jedhuwan. Ergaa waaqayyo keessa koo sii kaa'u. Akkamiin godha jedhaa hirtaati. Isa jalqabde san dhimma tajaajila kee, dhimma barnoota kee, dhimma ajandaa kee akkamiin godhaa, akkamittan ba'aa, akkamittan jiraadha jedhaa hirtaati. Waan inni siin jedhe godhi. Waan haalli siin jedhu hin godhin. Waan namni siin jedhu hin godhin. Waan seexanni siin jedhu hin godhin. Waan inni siin jedhe godhi. Waan namni siin jedhe hin godhin gaafan siin jedhu al tokko tokko seexanni karaa namaa namatti taasa. Isa namni siin jedhu gorsa namaan dhaga'inii miti. Garuu isa waaqayyo jedhu dhaggeeffatu. Namoonni tokko tokko jalqabanii waaqayyo isaan jalqabsiisee haasa nama dhaggeeffatanii karaa dhaabu. Lakkisa waaqayyo siin jedhe godhi. Isa waaqayyo siin jedhe godhuudhaaf immoo sagalee waaqayyo adda baafachuu qabda. Sagalichi inni sitti haasa'u eenyu akka ta'e. Yeroo tokko tokko sagaleen nutti baay'ate nu rakkisa. Eenyudha inni haasa'u? Isa haasa'u adda baafachuu dadhabna. Dhimmi sagalee kutaa darbe keessatti dubbachaa ture. Dhimma ulfaataadha. Gooftaan immoo maal jedheera? Oolonni koo sagalee koo beeku, anis sagalee isaanii beekaa jedheera gooftaan. Har'a namni baay'een sagalee lallabaa beeka malee sagalee isa lallabamu hin beeku. Namni baay'een sagalee raajii beeka malee sagalee isa raajamaa jiru sana sagalee isa dhufe sanaan beeku. Har'a namni baay'een sagalee faarfannaa beeka malee sagalee isa faarfatamaa jiru hin beeku. Sagalee Yesuus Kiristoos beekuudhaaf hariirooti Yesuusii wajjin qabdu, itti dhiyeenyatti qabdu, yeroo hundumaa isaa wajjin hariiroo ati qabdutu murteessaadha. Kanaafani yeroo baay'een isaa gidduu galuu jedhamu kana badaan jaalladhu. Tajaajilli kakuu haaraayi namaaf waaqayyo walitti finnee gidduu baana malee namaaf waaqayyo gidduun dhaabannu. Tajaajilli kakuu haaraa namaaf waaqayyo walitti agarsiisuudhaan. Namni akka inni waaqayyoon kodhate, namni akka inni of danda'u gochuudha malee gidduu dhaabannee ani siin kadhadhaa, karaa koo dhufa ergaanii, ani akkasiin sii godhaa, ati hojii kee hojjedhu ati baradhu hin jiru wanta akkasii. Atis waaqayyoon kadhachuudha. Maaliifan kana dhaqe beektu sagalee nama tokko beekuudhaaf itti dhiyeenyi murteessaadha. Nama wajjin ooltan sagalee isaan wallaaltan. Waaqayyo wajjin hin ooltu taanaan ati hariiroon qabdu taanaan hin kadhattu taanaan sagalee waaqayyoon beektu. Sagalee waaqayyo adda baafachuu qabdala. Yeroo hunda wanti karaa namaa namatti dubbatamu sagalee waaqayyoo miti. Wanti yeroo hunda akkasiin jira waaqayyo jedhamu hundi sagalee waaqayyoo miti. Isa sagalee waaqayyoo ta'e sana adda baafachuu qabdu. Sagalee waaqayyoo adda baafachuudhaaf immoo kadhachuun murteessaadha. Waaqayyoon gaafachuun murteessaadha. Waan baay'een nurraa hasaasa waan ta'eef. Kanaaf kan namoonni baay'een gufatan.
isa kan waaqayyo ta'e adda baasuudhaaf waaqayyotti dhiyaadhu kadhadhu. Yeroon koo waan naan laanneef irrantu. Kanaaf ga'een keenya waan inni nuun jedhe qofaa gochuudha. Sadiif inneen ittiin xumuru of qulqulleessuudha. Haaleluyyaa. Dhimma kee keessa ajandaa kee keessa Yesuusii waa hojjechuudhaaf of qulleessi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2:6 akkasidha. Warri Yihuudootaa seera ittiin ofii isaanii qodaa isaanis qulleessan qabu turan. Kanaafis gaanii dhagaa 6 tokkoon isaa akka liitirii 80 hamma 120 kan fudhatu achiin dhadhaabbatu jedha. Elaa kun immoo ergaa dinqiidha. Warri Yihuudoota maaliif gooftaa yeroon kun geenye jedhe beektu inni tokkoffaani isa jalqabaa Yesuus dinqii achitti jalqabuu fedhaa jira. Yesuus dinqiin jalqabuun isaa namootatti hin harkisuun min. Yesuus dinqii hojjechuu caalaa ofii isaa dinqii isa ta'e ofiima isaa namatti agarsiisudha. Yesuus dinqiin isaaf dinqii miti. Ofiima isaa dinqiidha Yesuus. Garuu mana kee irratti dinqii jalqabaa. Iddoo cidhaa kanatti dinqii jalqabaa. Hin geenye yeroon koo garuu. Olaaraa baadiyyaas. Waaqayyo mana kee irratti ammaa booddee dinqii sana maatee haasofta miti. Dinqii kan kee haasa'amu jalqaba. Sooshaal miidiyaa kanarraa haa ta'u, gabaa keessa haa ta'u, bakka hojjettu haa ta'u, biiroo hojjettu haa ta'u, dinqii kee haasa'u jalqabu hin jedheen. Haalleluuyaa. Dhugaan sitti mala dinqii kan keetu mana kee irratti dinqii jalqaba Waaqayyo. Ajandaa kee irratti dinqii jalqaba. Dhimma kee irratti dinqii jalqaba Waaqayyo. Kanaaf innan dubbachuu barbaade egaa warri Yihuudootaa ofii isaanii qodaa isaaniis seera ittiin qulqulleeffatan qabu turaniidha. Hamma isaan qodaa sana qulqulleessanitti eege Yesuus. Har'a hojii kee hojjechuudhaaf akka of qulleessitu barbaada. Harka kee qulleessi, kiisii kee qulleessi, jireenya kee qulleessi, waan xuraa harka kee irra jiru qulleessi. Yooti qulleessite waa hojjeta Waaqayyo. Yooti qulleessite waa geddera Waaqayyo. Yooti qulleessite hidhaa kee hiika. Raakraa haluu raadiyaas. Kanarra dubbachuudhaaf yeroo tunaan laatu malee waan dubbadhu baay'ee keessa koo jira. Garuu waan dubbachuu barbaadu elaa Waaqayyo hojii koo keessa hin gallinii erga siin jedhee ga'een kee of qulleessuudha. Amma isaan of qulleessanitti qodaa isaanii qulleessanitti seera kana hiikee dubbachuun yeroon isaan laatu amma. Seera isaaniitiin qodaa isaanii ofii isaanii qulleessantu jira. Yihuudoonni amma isaan seera isaanii maaliif beektu silaatti makatu? Yaan keenya qodattii jala haftee wayii jirti, daadhii wayiniitii jirti, itti makaa qabdii jedhu. Itti makaan barbaadu Waaqayyo. Qofaasaa hojjechuu barbaada. Dhimma keetti waan makaan barbaadu. Dhimma keetti waan dabalataan barbaadu. Waan namni biraan itti maqaa dhaamuun barbaadu. Ofii isaa gaadha Waaqayyo. Kanaaf of qulleessi. Keessumaa Iyyaasuudhaan guyyaa tokko Waaqayyo saba kanaan of qulleessaa. Bishaan kana ce'uudhaaf saba kanaan of qulleessaa deema. Waan hojjedhaa of qulleessaa. Har'ayyo Waaqayyo mana kee waa hojjechuu barbaada of qulleessi. Iddoon amma dubbadhe Iyyaasuu boqonnaa 7:3 irratti Iyyaasuun sabni Israa'el mo'amanii naan Iyyaasuun gara Waaqayyootti iyye maaliif mo'amnee jedhee gaafannaan isin keessa nama of hin qulleessine jira jedhe. Ilaa of hin qulleessinu taanaan seexana mo'achuu hin dandeenyu. Kanaaf kan nu har'a biyya lafaa foon keenya mo'achuu dadhabne hin mo'attaa of qulleessi. Ba'uu dura hin ceetaa dura hin milkooftaa dura of qulleessuutu jira. Ani ergaa raajii sobaa sitti raajaan jiru. Akka milkooftu, akka dabartu, akka mo'attuuf of qulleessi. Qulleessi harka kee, qulleessi sammuu kee, qulleessi garaa kee. Haalleluuyaa. Ija seexanaa dura dhaabachuu, ija isa siin mormu dura dhaabachuu kanatti dandeessu, milkaa'uu kanatti dandeessu, galaana sana mo'uu kanatti dandeessu, galaana rakkinaa, galaana dhukkuba mo'uu kanatti dandeessu yoo of qulleessitedha. Of qulleessi. Mul'ata 22:15 irratti immoo macaafni qulqulluun gaafa dubbatu warri akka saree waan hundumaa xureessanii isaan mootummaa Waaqayyootti hin galanii jedha macaafni qulqulluun. Waan nama dhibu ergicha keessatti kan na dhibu Waaqayyo warra waan hundumaa xureessan akka namaatti utuu hin taane akka sareetti beeka. Isa kana macaafa qulqulluu dubbata miti dhiifama naa godha. Warra waan hundumaa xureessan Waaqayyo namatti utuu hin taane sareetti isaan beeka. Warra gaa'ela namaa xureessan, warra maqaa namaa xureessan, warra tajaajila namaa xureessan, warra maqaa namaa xureessan Waaqayyo sareetti isaan beeka. Har'a baay'ee sooshaal miidiyaa kanarra baay'ee kan maqaa namaa xureessan, kan gaa'ela namaa xureessan, kan jireenya namaa xureessan, kan hafuura namaa xureessan. Baay'eedhaan Waaqayyo isaan akkasii namatti hin beeku. Macaafa qulqulluu jedha. Kanaafi Waaqayyo har'a of qulleessisin jedha. Harka kee ol kaasinaa wajjin kadhadhu. Raabaa safaraa digaantra hadiyaa. Ilaa Waaqayyo akkasiin jedhu of qulleessi waan si hojjedha. Of qulleessi mana kee geeddeera. Of qulleessi kakuu siin raawwadha.
Afura qulqullu ilaa akkasiin jedhe Isaayyaas anoo nama xuraadha namoota arrabni isaanii xuraa'e gidduu kanan jiraadhu wayyoo Waaqayyo isa jiraataan argeedhe har'a obboleessa kanaaf sin kadhadha arrabni koo xuraa'eera jireenyi koo xuraa'eera gaa'elli koo xuraa'eera warra jedhan waan xuraa keessa hin deddeebi'aadha harkana qabi warra siin jedhaniif sin kadhadha qabii kaasi nama kan jireenya xuraa keessa ilaalcha xuraa keessa gargaari obboleessa kana gargaari obboleetti kana gargaari abbaa kana gargaari haadha kana maqaa Yesuusin gargaari ati ofa qulleessan jireenya isaanii qulleessan sammuu isaanii qulleessan mana isaanii qulleessan gaa'ela isaanii qulleessan maqaa Yesuusin afurri isaan qulleessu afurri kennu qulqulluun gara isaanii dhaqu la prahadigat rahadola baradias galanni ulfinni siif haa ta'u. Rakra hadona masenda la baradia furi qulqulluun ergaa tokko keessa qoinkaa namoota irraa kaastanii jireenya keessan qulleessitan tajaajila keessan qulleessitan waan xuraa of keessaa baaftan Waaqayyo mana keessaniif waa hojjeta Waaqayyo jireenya ilaa Waaqayyo ijaasiniiba raala baraadiyaas warra maqaa namaa xureessan wantoota garaagaraan warra tajaajila keessan xureessan warra eenyummaa keessan xureessan ilaa ajandaa sobaa nama irratti ka'e maqaa namaa warra sobaan xureessan Waaqayyo hin adaba hirrukuta Waaqayyo sooshaal miidiyaa kanarraa lafa garaagaraatti namoota maqaa namaa xureessan namoota tajaajila namaa xureessan namoota gaa'ela namaa xureessan sirratti dhiisu Waaqayyo dhala kee irratti dhiisu gaa'ela kee irratti dhiisu mana kee irratti dhiisu barnoota kee irratti dhiisu hin adaba Waaqayyo. Reela baatiyas hin adaba Waaqayyo maaliif dhiise hin jedhin maaliif callise hin jedhin hin adaba Waaqayyo. Galanni siif haa ta'u warra Waaqayyoon eeggachaa jirtan immoo abdii keessan isarra kaa'achaa jirtan Waaqayyo kakuu naan raawwatu jirtan of qulleessaa Waaqayyo waan haaraa isinii hojjeta ulfinni siif haa ta'u galanni siif haa ta'u maqaan kee haa eebbifamu maqaa Yesuusin ameen. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifama. Viidiyoo kana copy link share repost gochuudhaan akkasuma immoo isin fayyada waan ta'eef favoriite gochuudhaan ergaan kun namoota hundumaa bira akka inni ga'uuf na deeggaraa baay'een isin jaalladhaa Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifama.